Akkam jirtu hordoftoota Duwwaliin Tuub. Amma immoo kan nuti wajjiniin ilaallu riisarchii keessatti yeroo baay'ee conceptual framework design gaafa ta'u wantoonni nama rakkisan tokko jiru. Isaanis akkamittiin akka dizaayinii ta'udha. Konseptiin conceptual framework kan jedhu kuni fireemii fayyadamnee fireemii keessatti konseptii riisarchii keessanii haala gabaabaa ta'een kaa'uudhaaf yookaan ibsuudhaaf kan nu fayyadudha. Waan baay'ee isaa barreessuun akkuma jirutti ta'ee garuu baay'ee wanta yeroo baay'ee nama rakkisu anaanis na qunnamee na rakkisaa ture sababiin ofii koo irraa ka'ee argee fi namoota tokko hin fayyada jedhee sababa yaadeefidha. Kanaaf isin fayyada jedheen hojjechuu jaalladhe jechuudha. Kanaaf amma haayilaayitii isaa ilaalaa iddoon itti baay'ee nama hubachiisuuf barbaade irra gaafa gahu immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf bifa power pointiitiin kan qophaa'e kanatu jira. Isa kana ilaalla jechuudha. Kun amma loogoodha. Loogoo Duwwaliin Tuub kan jedhudha. Kan yuutuubii koodha. Kanaaf jalqaba maqaa ta'eef rakkina hin qabu. Asirratti conceptual framework of the study jedha. Riisarchii keessatti akka kanattidha kan inni galuu danda'u. Akka kanatti iddoo mataa isaa danda'e yookaas pooyintii mataa isaa danda'e qabaatee jiraata jechuudha. Kanaaf wanta kana hojjechuudhaaf immoo maal barbaachisa jechuudha. Microsoft Office Word irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf Microsoft Office hin bannaa jechuudha. Erga Microsoft Word bannee booddee gararraa isaarratti beekamaadha. Select insert button kan jedhu jirti. Insert button seenna. Insert button kana immoo eega seennee booda kun kana arganna jechuudha. Kana mallattoo isheetiin iyyuu argachuu dandeessu. Auto shapes kan jedhamu jira. Auto shape keessaa immoo warroota kana jiru. Warroota kana keessaatii bifa adda addaa jira. Kana keessa filannaa jechuudha. Kana keessa rectangle kana filannee eegasii booddee fakkeenyaaf tokko kunoo asirratti akka kanatti filee hin jiranii click and drag the rectangle jedha. Irratti kilikii goona eegasii booda gara ispeesii jiru sanaatti achi gadi drag goonee fudhachuu dandeenya jechuudha. Achiin booda gara kana dhufnaa jechuudha. Gara kana erga dhufnee booda asirrattidha fakkeenyaaf asitti 4 ta'ee argamee jira. Achiin booda amma asirratti kan hojjechuuf yaale ineffective leadership, lack of communication, weak strategy, lack of resource kan jedhu gamanatti challenges of management practice jedhamuu danda'a jechuudha. Ineffective leadership, lack of communication, weak strategy, lack of resource kan jedhaman kuni gama manaajimentiitiin gaafa ilaallu akka chaalenjiitti ilaalamuu danda'u jechuudha. Kanaaf isa kana bakka lamatti illee qoonnee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Indipendentii fi dipendent. Fakkeenyaaf asirratti challenges of management practice kan jedhu kun akka dipendentiitti yoo fudhatame warroonni as garaan jiran kun immoo independent ta'anii fudhatamuu danda'u jechuudha. Kanaaf an asirratti more baay'ee focus godhee kan inni dubbachuu barbaadu maalidha? Fakkeenyaaf ineffective leadership kan jedhamu kanaafi challenges of management practice kan jedhu kana gaafa wal qabsiisnu si'a baay'ee namoonni riisarchii hojjetanii beektanii isin qunnamuu danda'a wal baqatu jechuudha. Gaafa gara wordiitti geessitanii wal baqatu jechuudha. Iddoon ani baay'ee isinitti agarsiisuu barbaadu maalidha? Asirratti amma kuni akka kanatti eega qophaa'ee jedhee booda akkuma silaa isa deemna insertii deemna. Insertii eega deemnee booda Photoshop keessa seenna.
Photoshopidhaan immoo sarara kana fudhannee jechuudha. Sarara kana egaa fudhannee inni booda kana akkasittiin egaa wal quunnamsiisnee inni booda kana amma gara sanatti deebinee fudhachuurraa isuma kanarratti qabnee right click goonee copy jennee meeqa qabnaa tokko lama sadii si'a sadii paste gochuu dandeessu jechuudha. Yookaan keyboardii keessanirraati control plus V gootanii hin dandeessu jechuudha. Copy godhachuu dandeessu. Kanaaf amma isa kanatti wal qabsiisuu dandeessu jechuudha. Kanatti hin danda'amu. Akka kana eega godhamee jedhamee booda wanti guddaan asirrattidha. Kuni fakkeenyaaf asirratti gaafa kootan warroonni kun adda kun qofaa jira, kun qofaa jira, kun qofaa jira, hundi isaanii qofaa jiru. Kanaaf warroota kan akka isaan wal hin gadhiisne, wal dhiisanii akka isaan hin baqatan, disperse akka inni hin taanee fi maal goone kan jedhamudha. Kanaaf isa jalqabaa ineffective leadership kan jedhamu kanaafi sarara kana wal qabsiisuudhaaf maal goonaa dura kanarratti kilik goona jechuudha. Isa kanarratti egaa kilik goonee inni booda keyboardii keessanirraa control qabdanii si'a tokko kilik egaa gootanii right click gootu jechuudha. Achiin booda group kan jedhu irratti fiddu jechuudha. Achiin booda group gootu. Kanaaf mazmara kanaatiif kana wal qabsiisneerra jechuudha. Isa lammaffaa irratti ammas asirratti egaa kilik goone control qabne si'a tokko bichaa kilik egaa goone booda right click goone group kan jettu jirti. Group irratti kilik goona jechuudha. Steepii sadaffaanis akkuma ammaadhaa control qabdanii wal tokko irratti kilikii gootanii booda right click group jettuuni jechuudha. Ammas kilik gootanii egasii booddee control qabdaniitu right click gootanii booda group jettuuni jechuudha. Infinite kan gama garanaa kanaa infinite jechuudha. Amma immoo isa kanaatii fi mazmara isa kana jechuudha. Ammas akkuma isa ammaatti goona jechuudha. Ammas akkasumaan isa kana moodii ammaatiin group goone amarraa jechuudha. Akka amma akka kanatti deemna isinii galaara dheeyyaadha. Jalqabaa kanarratti kilikii goonaa egasii booda control qabnee mazmara kanarratti kilikii goone booda right click irratti goonaa achiin booda group jennaan jechuudha. Bakka wal qabatee xumuramee jechuudha. Kana akka barbaadanitti iddoo barbaadanitti geessuu dandeessu jechuudha. Kun akka kanatti iddoo barbaadanitti geessuu waliin baqatu jechuudha. Iddoo kana akka barbaadanitti iddoo kanatti geessitanii akka kanatti conceptual framework gaafa design gootanii research keessan irratti akka kanatti xumuruu dandeessu jechuudha.